Magaalaa Shagaritti bakki tajaajilli tokkoffaa yookaan masoob jennee waamnu kuni inisheetivii muummicha ministeeraa keenya akkuma biyyaatti jalqabeerraa ka'umsa godhachuudhaan sadarkaa naannootti sadarkaa magaalaa keenyaatti koreen sadarkaa kantiibaatiin hoogganamu koreen goon sadii jalatti ijaaramee socho'aati ture. Koreen kunis tokko tajaajila sana adda baasuudhaan lammaffaa humna namaa inni sadaffaa immoo dhimmoota seeraa faana wal qabatanii jiran qopheessuu ture. Inni lammaffaa koreen lammaffaa ture koree bakka hojii mijeessu koree faayinaansii faana wal qabatee dhimmoota jiran haala mijeessuu danda'u. Inni sadaffaa immoo koree teknooloojii faana wal qabatee akkaataa kanaan sochiin bal'aa taasifamaa ture. Kana faana wal qabatee hojjetaan sadarkaa seektara 32 irraatii sadarkaa maanaajimentiidhaan adda bahee dhufee qormaata keessa akka inni darbu ta'e kan qormaata darban immoo guyyoota 8 isaa oliif leenjii fudhatanii gara tajaajilaatti akka isaan galan taasifameetu jira. Cinaan immoo maal ta'e gamoon amma keessa jirru kun akka magaala keenyaatti gamoo qulqullinaan ariitiitiin akkaataa barbaadameetiin hojjetamee jiraate gamoo kana jechuudha. Teknooloojii yeroo ammaa osoo hin taane teknooloojii gara fuula duraaf itti fayyadamuu dandeenyu of keessatti hammatee ji'a 3 keessatti gamoo xumuramee amma tajaajilaa fi gahee tajaajilatti laachuu eegalle kana. Kanaaf seektaroota 32 irraa tajaajila 159 adda baasnee fooddaa 12tiin tajaajila laachuu eegalleetu jira. Kanaaf sadarkaa kanatti tajaajilli eegalame kuni dhimmoota kanaan dura akka rakkootti hawaasni keenya bakka tajaajila rakkoo jedhee baasu tokko adda ba'anii jiranii. Lammaffaa immoo tajaajila hawaasni keenya baay'ee irraatii tajaajila argachuu qabu jedhaman akkaataa kanaan qorannoo gadi fageenyaa gaggeeffameetu gara kana galanii jechuudha. Kanaaf har'a bakka tokkotti hawaasni keenya sadarkaa kamittuu seektoroota kanaan dura faffaca'anii jiran bakka tokkotti walitti fidnee bakka tokkotti walitti fiduu qofaa ta'uu hin taane immoo teknooloojiidhaan deeggaramee tajaajila akka inni laatamu ta'eefii jira jechuudha. Akkas gochuudhaan tokko kanaan dura komii bal'aa sadarkaa magaalaatti ka'u hambisuun danda'ameetu jira jechuudha. Lammaffaa bu'aa bahii hawaasa keenyaa baasiisa xiqqeessuun danda'ameetu jira. Kanaan dura hawaasa keenya seektara gara seektara kan deemaa ture sun amma irraa dhaabbatee bakka tokkotti tajaajila argateetu jira. Inni kan biraa immoo inni guddaan salphaadha. Ariitiidha. Kun qabatamaatti akka inni hojiirra oolu ta'ee hawaasni irraati akka inni fayyadamu taasisameetu jira. Kanaan dura dallaalaatu kanaaf kana gidduu deemee hawaasa keenya burjaajessaa ture. Kan irraa kutuunis sadarkaa kanatti danda'ameera. Baasiisaa akkuma duratti kaase irraa xiqqeessuun amantaan tajaajila inni mana hojii mootummaa irraati qabu daraan akka inni dabalu taasiseetu jira jechuudha. Galiin mootummaallee akkasuma dachaa parsantii 13dhaan bara darbee irraa kaasnee dabalamee jira jechuudha. Sadarkaan bara darbe gara hanga yoonaatti gara biiliyoona 1 ture kan walitti qabame. Har'a biiliyoona 2.4 galii mootummaa walitti qabuun danda'ameetu jira jechuudha. Lammaffaan itti quufinsi maamila keenyaa bara darbe akka walii galaatti qoratamee hanga yoonaa parsantii 67 ture. Har'a garuu parsantii 98 isaa ol hawaasni keenya tajaajila nuti laannu irratti quufuu danda'eetu jira jechuudha. Ji'oota muraasa kana keessatti tajaajila kan argate hawaasa keenya 23,800 ol tajaajila argatanii jiranii jechuudha. Kana keessa dhufanii iyyata dhiyeeffatan keessa 21,500 ol tajaajila guutuu argatanii deebi'anii jiranii jechuudha. Warri kaan sababa adda addaatiin kan waan hin taane jira. Rakkoo asii toon taane rakkoo hawaasa faana ol qabatee ragaa tokko toon guuttatii maalii dhufuun kan haala garuu ragaa guuttatee dhufnaan istaandaardiin jira jechuudha. Istaandaardiin sun hojjetaan ittiin ivaaluweet ta'a. Amma daqiiqaa 5 taanaan daqiiqaa 5f sekeendii tokko taanaan negatiivii irratti lakkaa'a. Kanaaf hojjetaan bukkee daqiiqaa 5 dura hojjechuu barbaada jechuudha. Ivaaluweeshinii hojjetaa sana galgala fi masaa baasa. Kanaaf hojjetaa gidduutti maal fidee jira tokko akkaataa kanaan duraan qabxii hoogganaan dhiyoonsaa laatuufi sun hin jiru. Hojii isaa sanatu laataaf jechuudha. Ifiisaaf madaala. Lammaffaa itti fayyadama teknooloojiin isaa baay'ee dabaleetu jira. Inni sadaffaa immoo ol dorgommii hojii gidduu galeessa godhate hojjettoota gidduutti fideetu jira jechuudha. Kanaaf
sadarkaa magaalaatti itti quufinsi maamilli keenya parsantii 98 ka ta'e ida'ama hojjetaan akkaataa kanaan teknooloojiidhaan deeggaramee dhufe. Inni kan biraa maal kanaan dura faayilatu bada. Faayilatu irraatii haqama. Faayilli keenya jiru yoo iddoo tokko tokkotti immoo foorjidiin kun iddoo baay'eetti bal'ata ture. Amma sadarkaa magaalaatti tajaajila as argatanii jiran kanarraatii hambisuun danda'ameetu jira jechuudha. Faayilli isaanii sadarkaatti baduu hin dandeenye. Oonlaayinii akkaataa inni itti taa'u haqamuu kan hin dandeenye. Sadarkaa kanatti teknooloojiidhaan deeggaramnee fiduu dandeenyeetu jira. Walumaa galammoo maan hawaasni keenya baasii inni baasu xiqqeessinee karaa salphaaf ariitii qabuun tajaajila laannee hojii inni kanaan dura bakka tajaajilaatti gubu sana deebi'ee hojii misoomaa irra akka inni oolchu guddina biyyaa keessatti roolii isaa akka inni taphatu taasisaatii jira jechuudha. Walumaa gala kaayyoo mootummaan tajaajila rakkoo tajaajilaa adda baasee hawaasaafis ibsee kana nan hiikaa jedhee akkuma waadaa gale qabatamaatti mootummaan waadaa gale sana hawaasaaf kan agarsiisaa jiru kan hiikaa jiru ta'uusaa hawaasa keenyarraas mirkaneeffannee jirra. Qabatamaattis akkuma isin ilaaltan kana sadarkaa kanatti fiduun danda'amee jira. Kanaan dura hanni hin bal'ata. Inni kun immoo maali olitti dhufeenya hojjetaa sanaaf abbaa dhimmaa sana ture jechuudha. Amma akkas gochuu hin danda'amu. Istaandaardiitu qaba. Lammaffaa kaameeraa turre jira jechuudha. Kanaaf garatti ruumarii kana uummachuu danda'u hin jiraatu jechuudha. Kana guutummaa guutuutti dhabamsiisnee jechuudha. Karaa lakkoofsi isaanii signifikant ta'een garuu gadi xiqqeessuun danda'ameetu jira jechuudha. Kana kaayyoon keenya maali? Waggoota 5 dhufan keessatti sadarkaa kanatti bal'ifnee akkaataa sadarkaa magaalaa Shaggaritti tajaajila kana gadi fageenyaan hojjennee akka inni lafa taasifnee hawaasni keenya akka inni irraa fayyadamu gochuudhaan waggaa 5 kanaa booda hawaasni keenya tajaajila barbaacha gara wiirtuu akkaataa inni dhufuu hin dandeenyeen hojjechaati jirra jechuudha. Oonlaayinii mana isaa taa'ee iyyata barbaadu gaaffii barbaadu oonlaayinii wiirtuuf dhiyeesse wiirtuun abbaan dhimmaa sun mana isaa bakka jiru taa'ee tajaajila akkaataa inni itti argachuu danda'u karoorfannee waggaa 5 kana keessatti kana gochuu qabna innee hojjechaatii jirra jechuudha. Waggoota lamaan kana keessatti immoo maali fuulii dijitaalaayiz gochuu sadarkaa magaalaatti bara kan sadarkaa hundatti fuulii digitaalaayiz goona sadarkaa dameewwan sadarkaa kutaa magaalaa akkaataa kanaan banamanii jiran waggootatti walakkaa as fuulii digitaalaayiz taasifnee hawaasni keenya karaa eenyunuu kadhachuu hin qabaanne tajaajila isaa dirqama isaa hin ganni ba'etti tajaajila argachuu qabu mirga isaa akka inni ta'e exercise akka inni taasisu gidduu galeessa godhannee hojjechaa jirra waan ta'eef kun ammoo qabatamaadhaan sadarkaa magaalaatti wiirtuun amma dhaabbatee tajaajila laachaa jiru kun qabatamaatiin agarsiisaa jira waan ta'eef sadarkaa dameewwaniittis kanuma lafa buusnee hojjennee socho'aa kan jiru ta'uu isaati. Dameewwan 12 sadarkaa magaalaatti banuuf socho'aati jirra. Almost dameewwan 5 kanaan dura gamoowwan abbaa darbii 4 jiran sadarkaa kutaa magaalaa Sulultaatti Buraayyuutti naannoo Sabbataatti naannoo Xaafoo akkasuma galaana naannoo Galaanitti dhimmoota kanaan dura gamoo jiran riinooveet goonee itti fayyadamuuf hojii keessa qabatamaatti galamee jira. Ji'oota muraasa keessatti xumurree gara tajaajilaatti gallaa. Lammaffaa immoo hojjetaan achitti galee tajaajila laatu kun adda ba'eetu jira. Mana hojiitiin adda ba'eetu jira. Sadarkaa Oromiyaatti immoo qormaata akka inni argatu ta'eetu jira. Karaa gama biraa immoo meeshaa sana keessatti kallattii hundaanuu karaa guuttateen hojii akka inni eegaluuf bittaan meeshaalee adda addaa raawwatamaa kan jiru waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti hojii keessa kan gallu ta'uu. Lammaffaan lafaa kaa'amee abbaa darbii 4 akka inni ijaaramu kallattiin taa'ee kan gara dameewwan 7 isaanis lafni adda ba'ee dizaayiniin gamoo adda ba'ee hojiitti kan galame ta'uu isaati. Kana tokko hubannoo isaa nuti cimsuu qabna. Lammaffaa immoo hawaasni keenya tajaajila barbaadu bu'aa bahii tokko malee amma sadarkaa wiirtuu tajaajila tokkoffaa yookaan masooba sadarkaa magaalaa Shaggaritti hundaa'ee jiru kanatti fayyadamuu irra jiraata.
fayyadamuu sarara jiraata. Akkaataa kanaan duraan nama asii nam beekaa hin beekuu ka jedhu amma waan ajandaa miti. Kanaaf yoo beekanis beekuu baatanis tajaajila dirqama isaanii hanga isaan ba'aniif asiitii ijoolleen voolontarii ta'anii hojjetan jiru. Kan ammoo onlaayiniitu hojjetama. Nama teknooloojiin nama beekaa hin beekuu hin barbaachisu. Kanaaf akka isaan itti fayyadaman akkasumas immoo sadarkaa magaalaatti kutaa magaalaatti dameewwan banamaa jiran hawaasni keenya kana hubatee akka inni lafa bu'u deeggaruu sarara jiraata jechuudha. Qaamni hooggansa sadarkaadhaan jiru kun qabatamaatiin sadarkaa magaalaatti bu'aa hawaasa keenyaaf fidee jira. Naannoo kanatti akkaataa mootummaan adda baaseen rakkoo kana qabatamaatiin hiikaa jiraachuu isaa hubatanii deeggaruu isaanirra jiraata. Lafa yoo bu'e hawaasni keenya walumaa gala tajaajila saffisaa salphaa ta'e baasii guddaa san gaafanne yeroo guddaa san gaafanne akka inni argatu taasisuu keessatti qaamni hundinuu gahee isaa akka inni bahu dhaamsuu barbaade.